Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turmata arti bareda kabenya ummanni keenya qabu qabenya ol nu guddataa jiru miidiyaa barakaa wajjin jirra. Egaa miidiyaan barakaa miidiyaa artii islaamaa artii hawaasa ummata keenyaa bakka jiranutti taa'anii ergaa isaan nu dabarsan kana tamsaasa kallattiidhaanis alkallattiinis sona qabuun simboo qabeessa ta'een nu dabarsaa jiru kana miidiyaa akhiraa keenya nu yaadachiisu miidiyaa ordinarii miidiyaa nuti qabnu keessaa tokko barakaadha beeka. Daawaa ulamaa'iin dhokatee miimbarii qofa irratti gabaabbate daawaa masaajidoota qofa irratti gabaabbate hawaasa addunyaa islaamaa biraan gahuu keessatti eega hundaa'ee reefu waggaa tokkoo fi omakkasiiti. Kanaaf miidiyaan kun aartii islaamaa mul'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Wanni hawaasni keenya wanni hubachuudha qabnu waa ofiif jabeeffatan jedhama waan ta'eef miidiyaan barakaadha. Akkuma maqaasaa waan barakaa nu dabarsaa jira waan ta'eefi sagantaa bakka jirtan nuti teessanii sagantaa qabdanuu hawaasa bal'aan biratti isiniif haa qaqqabu yoo barbaadame aartiin kun isin biratti dhaloota egereetiif illee haa taa'u yoo fedha keessan ta'e amma ramadaanni illee as dhufaa jiru kanatti daawaa keessan bakka barbaadanitti isinii tatamsaasuudhaaf yeroo ammaa meeshaan guddaan ummanni keenya itti cichee jabaachuudha qabu qabeenya guddaadha. Miidiyaa cimsuudha qaba namu. Kanaaf khaasatan miidiyaa aartiidhaan dhangiyame ogummaadhaan dhangiyame warra illee leenjii barbaadan mashaayikhan keenya du'aan islaamaa dargaggoon illee gumii garagaraa akka majlisaattis akka dhuunfaa akka dhaabbata garagaraattis illee warra miidiyaa kanaa wajjin hojjechuudha barbaadan toora bilbila abbaa miidiyaa barakaa Abu Fawwaaz yookaan Faiz Sheikh Fadluu toora bilbila isaatiin isa argachuu dandeessanii YouTube keessa galtanillee miidiyaa barakaa yoo jettan asxaa yookaan loogoo isaaniitti wajjin argachuu dandeessanii miseensa ta'uufiin subscribe gochuun share gochuun bira dhaabbachuun ergaa isaa dhaggeeffachuun gahee keessan bahadha. Muhaadaraa garagaraa irratti sagantaalee afoosha islaamaa garagaraa irratti walgahii islaamaa garagaraa irratti walgahii hawaasummaa garagaraa irratti walgahii hawaasa ummata hunda daawaa islaamaa qofa irratti hin qaba waan dhimma hawaasummaa jedhame hunda irratti yoo affeeruudha barbaadan toora bilbila isaatiin argachuudha dandeessanii inshaallah isaa wajjin aartii islaamaa aartii miidiyaa barakaa wajjin hadeemnuun isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hikmatu dallatul mu'min أخذها حيث وجدها. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت وفي الولد أصلحت وفي الجسم قوت وفي الوقت عمرت.